Gammachuu congratulations adalleen amma dura aartee aarii keessa seentee waa kana arguu caalaa wanni nama gammachiisu jiru jechuudha. Sa'aadan hedduu dinqisiifadhaa hedduu sitti gammade. Lakki eega fuute achumaan tapha fuute isa wajjin dhabame hin jenneeni. Saada ati urjii dubartoota fakkeenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtuu hordoftoota fi kabajamtoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan irraa maddee isin haa ga'u isiniin jenna. Egaa walitti dachaane guyyaa har'aa maal qabattee dhufte jechuu keessaniin alamu guyyaa har'aa gammachuu congratulation baga gammannee baga gammaddanii jechuun barbaada. Maali yoo jettanii gammachuun sinillee hedduu waan namatti tolu. Har'aa Sa'aadaa fi Masaanuun isii walitti dhufanii dhiifama wal gaafatan. Guyyaa gammachuu guyyaa hedduu namatti tolu guyyaa akka malee nama gammachiisu. Egaa Sa'aadalleen amma dura aartee aarii keessa seentee waa hedduu daladdee turte. Har'a mootiyyuu galanni rabbiif haa ga'u Masaanuu sanillee fudhattee akkuma gaa abbaa warraa kiyya jaaladhutti isillee Masaanuu tiyyaa eega fuudhee intalaa Oromootii wanni godhu hin jiru jettee heeyyamtee dhiifama walii godhanii kana arguu caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Dubartiin jechuun yeroo wanni tokko itti dhufu aartee aara keessallee seentee yoo to'achuu dadhabdellee dubartii beeytuu dubartii hayyuu jechuun dubartii akkanaati. Sa'aadan hedduu dinqisiifadhaa hedduu sitti gammade har'a wallahi. Ana qofaa miti hordoftoonni keetii fi ummanni islaamaa akkasumatti ummanni si hordofanii warri akka gaariitti si jaalatu ammallee akka gaariitti dinqisiifattoota kee akka ta'an abdiin qaba. Maaliif yoo jette wanni tahe eega fuudhee jaarsi kiyya kun fuudhee wanni godhu takkaa hin jirtu. Lakki eega fuute achumaan tapha fuute isa wajjin dhabame hin jenneeni walii galanii eega isallee mana hidhaatitti darbitee mana hidhaa keessa Saidillee baasee eegas innillee meeshaa isii jalaa badee akkuma argitan deebisee fi eegas haasawuma keessa walii galanii isilleen mucattii isirratti jaarsi isii fuudhe heeyyamtee dhiifama walii godhuu isaanii caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru. Hedduu takkaan gammadee irraa hedduu takkaan sirraa gammadee fakkeenya ati Sa'aadaa ati urjii dubartoota fakkeenya dubartoota hedduu taata jedhee fudhadha. Namni hin aarre hin jiru. Namni yoo aare deebi'ee of to'atee aara san keessaa bahee waan jiru karaa nagaatitti hiikanii furmaata walii barbaadanii nagaa buusanii gammachuu kaleessaa sanitti deebi'anii waliin jiraachuu caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru. Kanaafi namoonni hedduun yeroo aaranii aariidhaan aarii keessa seenanii jaarsi kiyya akkamitti narra fuudha ani maal ta'ee narra fuudha ani maal dhabee narra fuudha akkamitti narra fuudha jedhanii bultii ofii diiganii tama fuute tana wajjin jiraadhu isima jaartii sii ta'a malee ani jaartii ta'eeti miti. Jedhanii yoo bultii diiganii deemanii wal facaasan agartaa. Sa'aadaan garuu dubartii beeytuu hayyuu taatee mul'attee argamte. Ani gaafa durii akkasitti silaalu san yeroo ati akkasitti viidiyoon gabbaatee ammallee qaamallee dhiittee akkasiin maraattu san yoo mucaa kana argitee yoo mucattiin tun dhiirtuu ni dirti ableen dirtii takkaa'uu miidhaa walirra geessan jedhee yaadaa ture. Dubbiin akkasan hin taane atilleen qabbanooytee as deebitee isii tanallee ofitti hammattee nuti tokko foon tokko kalaas akkuma isa jaaladhu sillee si jaaladha jettee har'a dhiifama gootee fi akkasitti wajjin wal biratti isin arguu san caala wanni nama gammachiisu jiru namoonni hedduun itti gammadan jedhee abdadha. Fakkeenya bareedaa dalaydee waan gaarii dalaydee akka namni hedduu waa irraa baratu ana akka mataa kiyyaatiitti dubartoota hedduu barnoota jedheetiin si fudhadha hedduu takka si galatoofadha. Waan ati jedhe maashaallah rabbi sirraa jaalatu namnis sirraa gammada jedheetiin yaada. Duraanuma ilmi namaa kun laal akkuma aarri jiru deebi'eellee of duuba deebi'ee waa yaaduun ilma namaa wanni ta'e ilmi namaa kun uumameefu deebi'ee yaadee
inni illee kaleessa yeroo sirratti fuudhu san yoo dogongorellee atilleen akkamitti narratti fuudha jettee aartee yoo dallattellee as deebitee eegasii walii galtanii marii fi malaa fi mariin fixattanii isii kaleessa obboleessa keenya dabalamtee obboleettii teenna tahaarayallee walitti dachaatanii maatii tokko taatanii dhiifama akkasii walii gootanii wanna jechuu keessa sanirra wanni namatti tolu hin jiru, wanni namatti gammachiisu hin jiru. Baga walii galtanii namoonni hedduu nama yeroo waan kana argan akkamitti masaanuu heeyyamtee akkamitti dhiifama gootee fi mana tokkotti wajjin jiraatanii akkamitti akkana dalagdee sa'aadanii jechuu mala. Ilmi namaa jechuun dubartii of yaadattu tawamara beetu jechuun dubartii akkanaati. Fakkeenya gaarii namoonni hedduu fakkeenya isirraa fudhatan jedheen abdadha dubartoonni obboleeyyan keenya jechuudha. Wanna gaarii dalagdee waan ati dalagdee hedduu sirraa jaalannee nutilleen akka hiriyaa jaarsa keetitti akka atilleen dumaashii teennatti hedduu sitti gammannee jirra. Baga walitti araaramtanii namni yoo wallole namni yoo aare of hin too'anne innuu namaa miti. Irra tartee fi dhiifama gootee fi isillee dhiifama gootee fi isallee dhiifama gootee walitti deebitanii miseensa maatii tokko taatanii wal heeyyamuu keessaniif waan amma dura balleessitanillee rabbiin badii teessan irra isin haa taru akkuma isin waamara irra walitti tartanii wal heeyyamtanii jireenya owwaa wajjin jiraannaa har'aan booda atis obboleettii tiyyaa inni jaarsa keenya jettee heeyyamtetti hedduun si galatoonfadhaa. Galatoomii jechuun barbaada. Namni namummaan isaa kan madaalamu uffatee deemuu qofaa miti. Kana waan ta'eef hedduu waan gaarii dalagdee sitti gammannee jirra. Atilleen jireenya kee bareedaa jireenya idilee keetti deebitee jireenya owwaa abbaa warraa kee ilmaan kee odoo hin yaaddeessin odoo ilmaan keessanii facaasii walitti deebitanii wal gammachiisuu keessanii hedduu natti dhagamee hin gammadee galatoomaa baga gammadanii. Warri mootiyyuu kaleessa Sa'aadaa fi Abubakariin addaan facaasuu fi waa hedduu yaadaa turtan kinoo ankuma kana jaarsaaf jaartiin duraanuu jennenu jaarsaaf jaartii wal dhabanilleen yoo hanga wal fedhan wal dhabanilleen walitti deebi'anii ammallee mootiyyuu Sa'aadaan har'amoo obboleettii isaanii tana badhe darbuu dhabdee fuutee ofitti as deebistee atillee jireenya kee oofadhu anillee jireenya kee ni oofadhaa jaarsi kiyya kun anaaf sillee ni gahaa jettee akkanatti fudhattee heeyyamuu keetiif hedduu takka galatoomii baga waan san gootee warroota kaleessa isin addaan diiguuf katti argatanii karaa argatanii waan hin taane isallee waa jedhanii sillee waa jedhanitti hulaa cuftanii dhabama gootanii shikikiimu gootanii warroonni waan kana keessa dadhabdanii ka'umsarra himatamtanii warroonni akka Balloo warroonni akka Sa'id galata guddaa qabdu galatoomaa isin jechuun barbaada. Firiin isin gootan wanni isin dalaydan nageenyi kalee isin buustan nageenyi jidduu jara lamaanii fi jidduu Sa'aadaa fi Abubakaritti dalaydan har'a mootiyyuu deebi'ee nageenya bareedaa akka nuti agarru kanatti obboleeyyan lamaanii fi warri karee wal jaalatilleen akka gammadanii qalbii takkaan jireenya ofii idileetti deebi'anii jireenya isaanii oofatan gootanii galanni keessan nama birattis rabbi birattis guddaadhaa. Balloo Sa'idis hedduu galatoomaa isiniin jenna. Ammas gaa jidduu teessan hamtuun akkan seenne namni kun keeyrii namaa hin yaadu akkamitti akkas goote jedhanii meebii waan hin taane sammuu keessa si kaa'uu malaa Sa'aadaa jabaattee jirtaa fakkeenya nama hedduu taatee jirtaa dubartii jabduu taatee mul'attee jirtaa. Kaleessa akkuma jette san isaas jalaa dhokatillee boolla silaa namni hin baafne baastee fuutee hiisistee achillee baastee heeyyamallee gootee fi waa maraa gootee jirta. Har'a as deebitee karaa nagahaatti nagaha kana buustee jireenya qabbanaawaa mucattii sunis akka hin yaaddafne innillee akka qalbiin isaa bakka lamatti hir'arraan jireenya qabbanaawaa idilee keessanitti isaan kana heeyyamtee deebisuu keetiif ati fakkeenya nama hedduu taatee jirta. Kanaaf wanni ati dalaydee waan gaariidha. Akka gaariitti sirraa gammanne namoonni hedduun akka sirraa gammadan abdii qabna. Ammallee jireenya keessanitti fufaa hamtuun jidduu keessan hin seenin qabbanni isin argin isiniin jenna. Hedduu irraa gammannee jirra. Baga gammaddan isinillee nutilleen gammannee baga gammaddanii amma fuulduraafillee gammachuu malee
hamtuun jidduu teessan isiniin jenna. Obboleessa keenya illee immoo haqa isaanii jabeessitee akka rabbiin sirraa jaalatutti isaan kana wal qixxeessitee akka horannu rabbilleen akka si gargaaru du'aa isii goona dhaamsi dabaruu barbaanna akka hiriyaatitti jabaadhaa hedduu isinirraa gammannee maashaallah isinii jennee jirra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.